Ashama daawwattoota fi dhaggeeffattoota WTV kiyyaa hunduma keessaniif nagaa waaqayyo waaqa isa jiraataa bakkuma jirtan irratti isiniif haa baay'atu isiniin jechuun barbaada. Jirtu jechaa arras deebi'ee dhufeen jira. Maal qabattee dhufte hobseen jechuun keessaniin oolu. Chaanaala kiyyaaf haaraa warra taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jira. Warroonni immoo maatii kiyya taatanis galatoomaa ulfaataa isiniin jira. Warroonni hamma kana hunda na jajjabeessanii faana taatan waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa isiniin jechuun barbaada. Gooftaan bara jireenya keessan haa eebbisu. Warroonni immoo maatii kiyya taatanis maatii kiyya taatee viidiyoo nani gadhiisu kallattumaan akkasiin bira ga'u maatii kiyya naa ta'a isiniin jechuu barbaada. Har'a immoo maal qabattee dhufteettan macaafa qulqulluun qabatee dhufee galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Mee macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko waliin dubbisnee ilaalla jechuudha. Macaafa faarfannaa boqonnaa 100 irraa ilaalla. Macaafa faarfannaa Daawit boqonnaa 100 irraa ilaalla. Akkanidha maqaa Yesuusin mata dureen tiksichaa Waaqayyo jaalachuutti waamamuudha. Waaqayyoon jaalachuutti waamamuu. Yaa guutummaa biyya lafaa Waaqayyootti gammaduu kee guddisii dhageessisi. Waaqayyoofis gammachuudhaan hojjedhaa. Ililleedhaanis gara fuula isaa duraa koottaa. Gooftichi Waaqayyo akka ta'e beekaa. Innis nu uume. Isatu nu uume. Nuyi immoo kan isaati. Anisaati. Nuyi saba isaa isa itti oolota tikaa isa jala jirrudha. Jedha. Itti fufeena dubbisaa asumarra jedhee waan tokko keessa dubbachuun barbaada. Asitti sagalee kana keessatti maal hubannaa gara oliitti jechuudha. Lakkoofsa tokko irratti akkanadha. Yaa guutummaa biyya lafaadha. Waaqayyootti gammaduu kee guddisii dhageessisii jedha. Waaqayyootti gammaduu kee guddisii dhageessisidha. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Har'a meeqaa keenyatti Waaqayyootti gammadee jira laata? Meeqaa keenyatti Waaqayyootti gaddee jira laata? Maqaan gooftaa ulfaatu. Yeroodhuma hundumayyuu yeroo hundayyuu Waaqayyootti haa gammannu. Yodnaa toles innaa bades innaa nu guutes innaa nu dhufates Waaqayyootti haa gammannu. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Maqaan gooftaa ulfaatu guddisii dhageessisidha. Waaqayyoof gammachuudhaan hojjedhu. Waaqayyoof gammachuudhaan hojjedhu. Kadhannaan keenya gammachuudhaan haa ta'u. Maqaa Waaqayyooti wanni nuti hojjennu tokko kurnoo kaffalachuun keenya, dadhabaa gargaaruun keenya, waldaa keessatti tajaajilamuun keenya gammachuu guutuudhaan haa ta'u. Maaliif nuti gammadaa Waaqayyoof yoo kadhachuu, nuti gammadaa Waaqayyoon yoo kadhachuu baanne, gammadaa maqaa Waaqayyoo dhaachaa yoo nuti keessa keenyatti haaraa Waaqayyoof hojjechuu baanne homaa bu'aa qabu. Waanuma tokko irraa bu'aa qabu. Garuu gaafa gammannee fuula Waaqayyootti dhiyaanne, fuula Waaqayyoo duratti hojjennee Waaqayyo irree nutti gammada. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Obboloota koo Waaqayyo afaan keenya miti kan barbaadu. Garaa keenya, laphee keenya hin barbaada. Keessa keenya sirriitti beeka Waaqayyo. Gubbaa keenya irrayyuu keessa keenya beeka jechuudha. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Waaqayyoof gammachuudhaan hojjedhaa. Ililleedhaanis gara fuula isaa dura koottaa. Ililleedhaanis gara fuula isa dura koottaa. Gooftichi Waaqayyo akka ta'e beekaa jedha. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Gooftichi Waaqayyoon akka ta'e, jiraataa akka inni ta'e, oolchaa akka inni ta'e, obbaalchaa akka inni ta'e, isa jireenya bara baraan namaaf kennu akka inni ta'e beekaa jedha. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Beekaa.
maqaan gooftaa ulfaatu. Isatu nu uume, nuyi immoo akka isaatti, akka nuti immoo kan isaati. Nuyi saba isaa oolota tika isaa jala jirruudha jedha. Nuti oolota isaati, tika gooftaa harka gooftaa jalatti of eegne nuti waaqayyoodhaaf oolota isaati, tika isaa jala jirruudha jedha. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u, maqaan gooftaa ulfaatu. Nuti gooftaadhaaf akka oolotaati. Waaqayyo harka isaa jalatti of ilaallee inni nu gargaara, inni nu faana ta'u maqaan isaa ulfaatu. Lakkoofsa arfaffaarra isa akkana jedha. Galata galchuudhaan gara balbala keellaa isaatti jajuudhaanis gara obidaa isaatti ol galaayi jedha. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u, galata galchuudhaan gara balbala keellaa isaatti ol galaa. Jajachuudhaanis gara obidoo isaatti ol galaa jedha. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Obboloota koo waaqayyoon ajajan dhugaa dubbachuudhaaf kan akka waaqayyoo nu gargaaris hin jiru. Biyya ormaa kana bakka jirru gola jirru kana keessatti bakka haalli nu mijannetti sagalee isaa kana akka dubbannu inni nu gargaari gooftaa Yesuus Kiristoos bichaadha. Maqaan gooftaa Yesuus Kiristoos haa ulfaatu. Shanaffaa irratti akkana jedha. Waaqayyo gaariidha. Gaariidha. Gaarummaa isaa bara baraan, amanummaan isaas dhalootaa amma dhalootatti achuma jira jedha. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Waaqayyo gaariidha jedhe laalasitti. Daawit jechuudha. Faarfannaa Daawit keessa jira kuni. Faarfannaa Daawit keessa jira. Waaqayyo gaariidha. Gaarummaan isaas baraa amma baraatti. Amanummaan isaas dhalootaa amma dhalootatti achuma jira. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Hin jijjiiramu. Gaarummaan isaas amanummaan gooftaa hin jijjiiramu. Nama tokko yoo amanne yeroodhaa yeroo irratti nuti jijjiiramuu danda'a. Gaafa nuti amannee irratti of ganne, gaafa nuti qulqulloofnee nama san irratti of ganne, namni sun daandiirraa goruu danda'a. Nu dhiisuu danda'a. Amantii keenya san dagachuu danda'a. Garuu Yesuus akkas miti. Guyyaa tokkorree dogongoree waaqa nu gannee, guyyaa tokkorree dogongoree waaqa amantummaa isaa nutti hin jijjiiramnedha. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Bara amma baraatti isa jiraatu. Bara amma baraatti isa darbee jiraatu. Dhaloota hamma dhalootatti amantummaa isaatiin amma jiraatu. Gaarummaa isaatiinis amma jiraatu. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Barri jijjiirameedha isan jijjiiramne gooftaan. Namni jijjiirameedha isan jijjiiramne. An akka waaqayyoon jiru. Kanaaf gaafuma hundumaa waaqayyootti haa gammannu. Yaa gammannu. Waaqayyootti haa gammannu. Waaqayyo akka namaa miti hin jijjiiramu. Baraa amma baraatti amanummaadhaanis, haraara qabeessas, gaarummaadhaanis waan hundumaan waaqa jiraatadha. Kanaaf obboloota koo wanta qabnu keessatti waaqayyootti haa gammannu. Yoo dhabnes, yoo bades, yoo toles, waan ta'es waan hin taanes waaqayyootti haa gammannu. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Maqaan Yesuus haa ulfaatu. Meeqaa keenyatu bara kana waaqayyootti gammadaadha. Meeqaa keenyatu waaqayyo garaa qulqulluudhaan galateeffachaadha. Meeqaa keenyatu
waaqayyo laphee qulqulluudhaan barbaaddachaara. Maqaan gooftaa Yesuus Kiristoos haa ulfaatu. Waaqayyotti haa gamman. Waaqayyotti haa gamman irra deebi'eessanii jira. Waaqayyotti haa gamman. Maqaan gooftaa haa ulfaatu. Viidiyoo koorraa asumarratti naaf. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa. Yaada qabdan immoo koomentii jalatti naa barreessaa. Dogongora jiru dhiifama isiniin jechuun barbaada. Viidiyoodhuma koo hunda keessattuu yoo dogongora jiru keessatti na sirreeffachuu dandeessu. Ani nama isin sirraa'uudha. Barreeffamaan lakkii kanarraa deebii kuni waan ta'u kuni waan hin taane jettanii na sirreessuu dandeessu. Kanaaf gooftaa isin haa eebbisu. Baay'ee isin jaalladha. Ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Jabaadhaa. Bakkuma jirtan haaluma jirtan irratti waaqayyoon barbaaddadhaa. Garuu irra deebi'ee isiniin jira. Waaqayyotti gammadaa isiniin jedha. Ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Shaaloom.